Keenya har'aa kanumarraa kaanii gaafa itti fufnu maalidha? Namni jalqabarraa kaasee kan jijjiiramu yookiis kan hiikamu yaada sammuu isaati. Ilaalcha isaatu hiikama jechuudha. Namni sammuunsaa gaafa hiikamu, namni ilaalchisaa gaafa hiikamu qaama isaatu hiikama. Kanaaf fakkeenyi yeroo darbe nuti arba fudhanne sun maalidha? Arbichi sansalataan hidhameera. Hamma inni dhaabachuu danda'utti qofa hidhani. Yeroo muraasa booda garuu arba sana hiikaniyyuu inni maal ta'ee dhaabata? Akka wanna hidhameetti dhaabata jechuudha. Maaliif? Ani maalidha jedhee yaada? Ani hidhameera. Ani asii socho'uu hin danda'u. Kankoo asuma, kankoo kanumaan ga'eera jedheetu yaada jechuudha. Kanaafiyyuu sagaleen Waaqayyoo Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irratti yeroo darbe akkuma kaasne dhugaa hin hubattu, dhugaanis maal isin godha? Birmaduu isin baasa. Kanaaf dhugaan dhugaa waan ta'eef qofa nu fayyisu. Dhugaan dhugaa waan ta'eef qofa maal godhu? Nu hiiku. Dhugaa hubachuun dhugaa beekuun garuu maal nu godha? Birmaduu nu baasa. Ani birmaduu ba'eera dhaame. Ani birmaduu ba'eera. Ani birmaduu dha. Ani birmaduu. Kanaaf sagalee isa kanaan kaasne jechuudha yeroo darbe. Sanumarra dhaabachuudhaan waa'ee jijjiiramuu kaasne sana booda yaada sammuu jijjiirame yeroo jennu ba'aayimiroo mellawat amaariif isa jecha tokkoon ibsa aayimiroo jijjiiramuu haareffamuu isa jedhus kaasne turre. Jijjiiramuu inni jedhu Giriikiidhaan metamorphoo jechuudha inni kaasneera. Metamorphoo yookiis metamorphosis isa jennu jechuudha. Isadha jechuudha. Maal jechuudha metamorphosis jechuun jennee kaasne? Gara boca biraatti, gara bifa biraatti jijjiiramuu isa jedhudha. Kanaafiyyuu sammuun jijjiirame, sammuun dhugaadhaan jijjiirame tokko jijjiirama alaa qofa miti. Keessaa jalqaba maalirratti mul'ata? Ala isaarratti mul'ata jechuudha. Argitanii? Arbi kun sammuu isaatti hidhame, miilli isaa socho'uu danda'eera? Hin dandeenye. Arba kana ilaalcha isaatu hidhame, humna qaba garuu hin adeemu. Dandeettii qaba garuu hin socho'u. Maal isaatti hidhameera? Yaada sammuun isaa hidhameera. Kanaafiyyuu namni tokko yaada sammuun isaa gaafa dhugaa hubate, gaafa dhugaa beeke, hidhaa jiru keessaa kutatee, hidhaa jirurraa hiikkatee dandeettii socho'uu qabaata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu dhugaa beekuun, dhugaa hubachuun hin jijjiira. Mellawat yookiis immoo jijjiiramuu inni jedhu kun metamorphosis. Bifa tokko gara bifa biraatti jijjiiramuu isa jedhu kaasa inni. Ni kan biraan haareffamuu isa jedhu walii wajjin ilaalla. Kanaaf sagaleensa kana sirriitti bal'inaan ibsu Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irra sagajee jiru kaasuu dandeenya. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irra hamma ta'e sin yaadachiisu waan hin qabuuf. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2. Fakkeenya bara isa darbu kanaa duukaa hin bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of jijjiiraa. Inni nama haasa'e metamorphoo jechuun maal jechuudha? Mellawat jijjiiramuu isa jedhu kana jechuudha. Bifa tokkorraa gara bifa biraatti. Fakkeenya yeroo darbe waan isinii kaaseef isumaan hubachuu dandeessu jechuudha. Akkuma billaachi tokko hanqaaquurraa buuphaa ga'eessa jedhee bifti isaa jijjiiramee booda barrisuu danda'u. Isa jijjiirametu barrisa. Isa jijjiirametu socho'a. Inni sinsila argitanii fi inni jijjiirame tokko miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee ani jijjiirameera jedhaa. Sammuun jijjiirame iddoo kaleessaatti hin argamu jechuudha. Bifa biraa qabata jijjiiramaa. Kanaaf itti fufee haareffachuudhaan mattaades isa jedhu kana yeroo darbe isiniif kaaseera. Mattaades inni jedhu kun maalidha? Giriikiidhaan metamorphosis dha inni jijjiiramni. Mattaades inni jedhu kun ankianosis jechuudha. Maal jechuudha? Inni kun immoo fooyya'uu yookiis immoo hamma dhumaatti guutummaa guutuutti jijjiiruu bu'uuraan jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf
Imaammatni wayii yeroo haareffamu hammi muraasi keessa jira garuu bu'uurumaan maal godhame imaammata sana imaammata biraatti jijjiirame jechuudha. Kanaaf iyyuu sammuun dhugaa hubate tokko hin haareffama. Sammuun dhugaa hubate tokko hin jijjiirama jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waa'ee jijjiiramuu yaada sammuu kana yeroo laallu bifa kanaan ilaalla. Kutaama kanarraa itti fufee gaafa walii wajjiniin itti fufnee ilaallu sammuudhaan jijjiiramuu jechuun lubbuu keenyarraa yookiis immoo sammuu keenyarraa jalqaba. Isa kana jala muraa qabadha. Sammuudhaan jijjiiramuu jechuun lubbuu keenyarraa jalqaba. Egaa gara fuulduraatti wantoota tokko tokko kaasuun keenya hin hafu. Kanaaf sammuudhaan jijjiiramuun lubbuu keenya irraa jalqaba yookiis karaa biraa ilaalcha isa jedhu kana ilaalcha keenya irraa jalqaba. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23. Kan nuti haasa'aa jirru waa'ee jijjiiramuu yaada sammuuti. Jijjiiramuun yaada sammuu kun egaa hubachuudha inni irra hubachuun ilaalcha wajjin sammuudha wajjin lubbuu keenya wajjiniin wal qabata. Sagalee kana mee waliin dubbisna hundi keenya iyyuu. Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 kaase. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulleessu. Ofii isaatiif maal godhu? Isin haa qulleessu. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan tokko, lubbuu keessan lama, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eeguudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jijjiiramuun egaa wantoota kana hunda wajjiniin wal qabata jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulleessu. Amma asirratti maal hubanna? Kan qulleessu eenyudha? Eenyutu qulleessa? Adaraa naa dubbadhaa. Waaqayyotu qulleessa. Qulleessuun Waaqayyoo kun eessaa jalqaba? Amma gaa waa'ee qulleessuu kana cubbuu isa jedhu qofatti hin deemina. Yeroo baay'ee sammuun keenya baqa cubbuu siin gara jedhu qofatti deema. Qulleessuu jechuun akkuma amma haasa'aa turre kana ilaalcha hidhame, deddeebii hidhame, cubbuun ta'uu danda'a, aadaan ta'uu danda'a, wantoota naannoo keenyatti dhageenyu barsiisota daddaan hidhamnee taa'uu kana hundumaa sammuu kana kan qulleessuu danda'u Waaqayyoodha jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eessaa jalqaba garuu achumaan kutaalee sadii wantoota walii wajjin ilaallu qabna. Haa qulleessu yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis amma gaa guutummaa dhufaatii sanaaf akka qophoofnutti hafuura keessanidha. Eessaa jalqaba Waaqayyo qulleessu? Hafuura jedhame. Hafuura keessan tokko, inni kan biraan lubbuu keessan lama, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhanne haa eegodha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo namni akka inni jijjiiramu kan barbaadu hafuura isaarraa kaaseeti. Kanaafidha amma gaa barumsa namni kutaalee sadii akka qabu baay'een keessanii hubattu yaada. Hafuura lubbuu fi foon isa jedhu barsiisonni tokko tokko hafuuraaf lubbuun tokko jedhanii namoonni kaasan jiru. Garuu nuun gaafa nu qulleessuu jalqabe eessaa jalqabe? Hafuura keenya fayyisuudhaan jalqabe. Addaam isa hafuuraan du'e hafuura isaa fayyisuudhaan jalqabe. Nama isa hafuuraan Waaqayyotti adda ba'e hafuura kana jiraata. Haleluuyaa. Mee hafuurri koo jiraataa ta'edha. Hafuura du'aa jiraataa gochuudhaan jalqabe Waaqayyo. Jijjiiruun Waaqayyo, fayyisuun Waaqayyo, hojjechuun Waaqayyo keessaa jalqaba. Hafuurarraa jalqaba. Lubbuu keenya dhufa achi immoo foon keenya irratti mul'achaa adeema jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf yeroo waa'ee jijjiiramuu yaadnu Waaqayyo sagantaan tokkoof tokko namarraa qaba. Hafuura namaa du'aa kana maal godhe? Jiraataa godhe. Humni hafuura keenya keessa jiru kun immoo lubbuu keenya irratti, foon keenya irratti akka inni mul'atu fedha Waaqayyoo jechuudha.
galanni waaqayyo haa ta'u. Ani jijjiirameera jedhame. Hafuurri koo jijjiirameera jedha. Kanaaf hafuurri jijjiirame. Yaadi qalbii lubbuun jijjiirame. Foon jijjiirame kun guyyaa dhufa waaqayyootti fassumono guutummaa guutuutti waaqayyo irratti dhiyaata jechuudha. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Kanaafiyyuu mudaa malee akka inni dhiyaatu haa godhu jedha. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Kanaafiyyuu maal hubanna kanarraa hafuura isa jedhu kana jalqabarratti gaafa raannu maalidha? Egaa hafuura keessan haaressu. Hafuura keessan jijjiiru gaafa jennu namni kutaalee kana sadan akka qabu asitti ilaallee darbina. Gadi fageenyaan meebi yeroo biraa ilaaluu dandeenya garuu yaada isaa waan hubachuu qabdaniif. Hafuura keessan jijjiiru yeroo jennu lammaffaa waa'ee hafuura isa dhalatee haasa'a jechuudha. Nuun waa'ee warra Kiristoositti maal dhalanne lammaffaa dhalanneeti haasa'a waa'ee hafuuraa yeroo inni haasa'u tokko kana. Hafuurri yoomiin immoo Yesuus manfas hafuura inni nuun jennu kun isa waaqayyotti lammaffaa dhalate barreessaa. Namni kutaalee kana sadan qaba hafuura lubbuu foon garaagarummaa isaanii bal'inaan ilaalla. Hafuura yeroo jennu isa lammaffaa dhalate jechuudha. Eenyutti? Waaqayyotti. Isa lammaffaa dhalate jechuudha. Maalidhaa? Hafuura yeroo jennu kana kan waaqayyo wajjin ittiin wal arginu jechuudha. Egaa amma waa'ee jijjiiramaa isaa jira. Hafuurri jijjiirame eenyu wajjin wal arga? Waaqayyo wajjin wal arga. Hafuurri jijjiirame waaqayyo wajjin walii gala. Argitanii? Kanaaf hafuurri kee haareeffameera. Hafuurri kee fayyeera. Hafuurri kee jijjiirameera gaafa jennu waaqayyo wajjin dandeettii haasa'uu qaba jechuudha. Waaqayyo nutti dubbata, nus immoo waaqayyo wajjin haasa'ufna. Hafuurri keenya du'aa miti. Hafuurri keenya maalidha? Jiraataadha karaa Kiristoos. Galanni waaqayyo haa ta'u. Hafuura jiraataan na keessa jira jedhame. Hafuura jiraataan na keessa jira. Mee dabalaa dubbadhaa. Hafuura jiraataan na keessa jira. Kanaaf waa'ee isa lammaffaa dhalateenyummaa keenyaa kanaasa. Asirratti waa'ee Niqoodimoos kaasuu dandeenya. Niqoodimoos akkamitti namni lammaffaa gara haadha isaatti gadameessatti deebi'ee dhalachuu danda'a jennaan lakki anammas waa'ee fooniin dhalachuu siin jechaa hin jiru. Waa'ee hafuuraan dhalachuun sitti haasa'aa jira. Kanaaf hafuura jijjiirame jechuun hafuura waaqayyotti dhalate jechuudha. Lammaffaa kan dhalate jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hafuura jijjiirame jechuun hafuura addunyaa hafuuraa wajjin walii galuu dubbachuu haasa'uu danda'u ሕያው የሆነ መንፈስ ማለት ነው። hafuura jiraata mee hafuura jiraata jedhame na keessa jira jedhame hafuura jiraataatu si keessa jira. Hafuura waaqayyoo wajjin haasa'uu danda'u. Amma meenu gaafa kadhannu eenyu wajjin haasa'ufna? Abbaa keenya isa qarraa wajjin. Zaat kana jechuun capacity nuti ittiin abbaa wajjin haasa'ufnu keessa jira jechuudha. Maaliif hafuura jiraataa ta'e nu keessatti dhangalaase waaqayyo. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Barumsa waan ta'eef garantinaatti hin deemu. Inni kan biraan waa'ee hafuuraa gaafa haasofnu waaqayyo wajjin tokkummaa kan qabaatu jechuudha. Amma gaa barreessaa deema hunda isaanii isin kana barreessaa sana barreessaa jechuun yeroo nafti fudhachuu danda'a. Kanaaf hafuura jijjiirame jechuun hafuura waaqayyo wajjin tokkummaa qabaatu jechuudha. Hafuura jiraataa ta'e jechuun waaqayyo wajjin dubbata jechuudha. Inni kan biraan hafuura jijjiirame jechuun beekumsa hafuuraa kan qabu. Beekumsi hafuuraatiin kan guute jechuudha. ልክ የእግዚአብሔር ቃል እናንተ የክርስቶስ አይምሮ አላችሁ እስን ያደገራ ክርስቶስ ቀብዶ እስን ሰሙ ክርስቶስ ቀብዶ ማል ጀቹዳ ዋይ ያደገራ ከነ አፋን ኦሮሞንሳ በዳዩ ንብሱ እንግሊፈሳ ምናምን ይዱብሳ እናንተ የክርስቶስ አይምሮ አላችሁ እቹን አኩማ እኔ አባሳው ጅን ፈኢ አባሳቲ ሁበቹፍ ደንዴቲ ቀቡ ኑት ያደገራ አባ ኬኛ ደንዴቲ ሁበቹ ሰነቀምና ማለት አፉሪቹ ከይሰ ጀራ ያለንዲ waaqayyo fadhamu akkuma siimiin silkii lama keessa yoo jiraate bilbiloonni lama maal wal gochuu danda'u maal wal gochuu danda'u contact wal gochuu danda'u bilbila isa kanatti yoo bistan abeet jira asan jira isa kanatti gaafa bilbilan asan jira siimonni lama maal walitti godhu walitti haasa'uun isaanii iddoo banne wal banne akka wal arginu nu godhu Yesuus jiraataadha hafuurri abbaan si keessa jiru akkati waaqayyo abbaa wajjin wal argitu si godheera jiraataadha haleluuyaa
ጥሪ መቀበል ይችላል፣ ማስተላለፍም ይችላል። ሃሌሉያ ቢልቢልቴ ኢንአርገታ ዮ በርባደን ቢልቢልታ እንስ የሮሲ ቢልቢሉ ሲአርገታ አፉረ ጅራታን ኑ ኬሰ ጅራቹን አባን ኑት ዱበት አባ ደገኛ ኑስ አባት ዮ ዱበን አባን ኑ ደጋቹ galanni waaqayyofatau afura jiraatan na keessa jedhaan kanaaf amma afura keessan jijjiiraan jedhaa jiramit afura jijjiirame sin keessa jira jechuudha jijjiiramni achi jalqaba namoonni baay'een hin hubatani baqa inda talawwatu ayamnu jijjiiramuma isaanii afuuramti jiraatan keessa jiraachuu isaanii namanan baqa afurri koo du'eera lakki afurri kee yoomiyyuu hin du'u haleluuyaa al tokkicha kiristoosin afurri si keessa jiraataa ta'eera haleluuyaa bennante ያለው መንፈስ በክርስቶስ ያው ሆኗል እንዲህ ከሰ ጅሮ አፉር ዋቀዮ ጅራታ ተራ አሜን ሲቱ ጫልጀደ ማለ አፉርች ጅራታ አሜን ሲቲ ፈካተ ማለ አኩማ ስልኪ ጋፈት ይፈየደሙ ዲስቱ ጫሉ መደ መነታው ቢፈረስ ማሊ ረስታው ስሬረትስ ገተችታው ጋፋ ካስተሞ ሄሎ ጋፈት እንጀቶ ሄሎ አኩማ ሲንጀደን አፉርች ጅራታ አሜን ፉዳቹስ ደበርሱስ እንደና አሜን ከናፍ asii jalqaba amma waa'ee jijjiiramaati amana afurri keessan jiraataadha amiin afurri waaqayyo sin keessatti dhangalaasee afura jiraataadha galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u kanaaf afurri jijjiirame kun inni kan biraan warra kaaniif isa dhaga'e dabarsuu danda'a isa fudhate maal gochuu danda'a kennuu danda'a abbaan keenya afura inni nu keessa kaa'e warra kaaniifis maalidha furmaata kenna hiikama kenna galanni waaqayyoof haa ta'u warra badan illee barbaaduu danda'a jechuudha afurri jiraataan si keessa jiru sa du'aatti gaafati dubbattu maal godha jiraataa isa godha darbuu danda'a jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u egaa gama biraan bal'isee yoon kaasuu baadhe waa'ee yaad sammuun jijjiiramuu gaafa kaasnu afurri jijjiirame eenyummaan jijjiirame jijjiiramuu isaa kan hubate waaqayyo wajjin walii galeesu tarkaanfata kanaaf iyyuu tajaajila isaa keessatti yeroo tajaajilu ani jijjiiramaadha argitanii gaam afurri isaa jijjiiramuu namni tokko hubate afurri isaa du'a akka hin taane fayyaa akka ta'e namni hubate tokko yeroo wangeela dhaabatee lallabu ani du'aadha lallaba miti ani yesuusin maalidha biyya lafaa keessa yeroo deddeebi'u hojii isaa yeroo hojjetu waajjira seenutti akka nama du'aa tokko hiikan qabneetu tun taan afurri waaqa jiraata akka nama isa keessa jirutti lola tan hundumaa keessatti inni isa moosisuu danda'u afurri waaqayyo akkasa wajjin jiru tokkotti yaada jechuudha galanni waaqayyo haa ta'u afurri jiraataan amamaay yaad sammuu jiraataa lubbuu jiraataa uuma jechuudha ilaalcha jiraataa fida jechuudha galanni waaqayyo haa ta'u isinii galaa yaada afurri keenya Kiristoosin jiraataa ta'e afurri jiraataan sun lubbuu keenyatti foon keenyatti akka inni immoo hojii hojjechaa deemu walii wajjiniin bal'inaan ilaalla jechuudha galanni waaqayyo haa ta'u fakkeenyaaf wangeela Qorontos ergaa Phaawulos warra Qorontositti ergee isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 14 አንደኛ ቆሮንቶስ 14 ቆሮንቶስ jalqabaa 14 irratti maal jedha afura gaafan kadhadhu yookiis afaan haaraadhaan gaafan kadhadhu sammuun koo humaa tokko hin hubatu edha mee afaan oromoo isaa yoon isinii dubbise wayya qorontos jalqabaa boqonnaa 14 lakkoofsa 14 14 akkasedha haleluya yesus jiraataadha ani afaanin beekamneen yeroon kadhadhedha maal jedha ani afaanin beekamneen yoon kadhadhe afurri koo hin kadhata qalbiin koo garuu isa duukaa hin kadhatudha ilaalaa sitti ergaa guddaa tokko ban ani afaanin beekamneen yoon kadhadhe maaliin kadhataa jira jala raba hadila masakrova hadia ede kadhataa jira jechuudha ama maaliin kadhate afaanin beekamneen kadhataa jira jechuudha lissaan isa jedhuun yeroonni kadhatu alaaliga inni dubbate kun yoo ani kadhadhe maal kootu kadhate hafuura kootu kadhate isa jiraataa ta'e hafuura sanatu maal godhaa jira kadhataa jira jechuudha kanaaf afaan haaraan amma dubbadhe kana maal jechuudha too naan jettanii hin beekon maal kootu kadhate hafuura kootu kadhate argitanii gaa hafuuraan kadhachuu jechuun isa hafuuraan hubatamuu danda'u waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha sinigaleera kanaaf iyyuu waa'ee hafuura jijjiiramee gaafa kaasnu waan sammuudhaan hubannu qofa haasa'aa jirti sammuun koo garuu humaa tokko hin hubatu
Sirriidha sammuun koo nama narrabse ta'ee laman dabarse ta'ee hin beeku jechuudha. Garuu maal afurri koo garuu abbaa isa waaqarraa wajjin kadhachaa jira. Kanaaf yeroo baay'ee waa'ee afaan haaraa irratti yaa'u mata duree biraa yoo ta'e iyyuu namni tokko yeroo dhuunfaatti kadhatu afaan haaraan kadhachuusaa Phaawulos hin deeggara. Maaliif ሰውየውን ምን ያደርጋል? ያጸነዋል፣ እንጀቤሳ ሂንአባ ነምቸ ሰናዋን ተይ ኤኞ ወጅን ሰሙዳን ሰውበቴ ከለቱር አፉረ ሳቱ ቀለታያ ሜጋፊ ቶኮ ኢስና ጋፈዱ የሮ ባዬ ከለናዳፍ ጋፈ ጅልጌን ፈተን አፋን አራዳን የሮ ከደተሞ ጨሉማ እተኒ አከ ቤክተኒቲ የሮ ከደተኒ ከደተ ስሪን ዋን ከደተኒ ስንቲ ፈካታ ስንቲ ዮሚዳ አዴቢሳ ማሊ ማወል ሶምና ነማራ ማጅልጌን ፈዴ ዋይ መና ዋይ ደሞዛ ዋይ ክራይ መና ዋይ ሽሮ ከደደጋ ዋረክመኒ ከደደሞ ነመ ድንቂዱ ማራ በቃይን ድንቂዱ ማራ ቢድመቱ ቡኤና በቃ harran kadadde miti waa'ee haadha koo kadhadheera waa'ee duddishee see dhukkubu maqaa Yesuusiin nama duddisaan dhukkube fayyeera. Kana waa'ee mandara keenya keessa yeroo akkas warra godhanii waa'ee warra nama akkas godhanii affananii kanas kadhadheera. Waa'ee amma biyyi keenya jeeqamaa jirtu kana numa kadhanne bidduma buusne. Isiniif sammuudhaan waan kadhattan sana waan beektaniif isiniif iddoo vaalii guddaa qaba. Gaafa Waaqayyo dura dhaqu qabu yaaddoo qabdan kadhattanii malee maturi birasin keessatti dhangalaasu barbaade qabamba. Hafuuraan kadhachuu yeroo jennu isa kanadha jechuudha. Sammuu keenyaan kadhanne yoo ta'e immoo waan beeknu kadhanne birriin qabu birriin haa kennu bakka beeka jechuudha. Maal barbaachisa Waaqayyos beeka anis beeka waan waan beeknu kadhanne. Phaawulos kan inni haasa'aa jiru asitti waa'ee hafuuraa kaappaasitii hafuuraa. Hafuuraan yeroo kadhannu eenyu wajjin haasa'aa jirra ree? Abbaa isa waaqarraan. Kanaaf ammas waan isin jajjabeessu asumaani namoonni kennaan afaan haaraa isin keessa jiru afaan haaraadhaan kadhachuu baay'isaa. Hafuurri keessan isa kaleessaa caala maal ta'a? Hin jabaata jechuudha. Sammuudhaan kadhachuu garuu yeroo baay'ee fayyaduu danda'a takakkal. Kan caalu garuu sakamidha. Sakamidha hafuuraan kadhachuu jedhame. Kanaaf hafuurri jijjiirame levelii isaa beeka jechuudha. Akkamitti kadhachuu akka qabu, eessatti kadhachuu akka qabu beeka. Waan ittiin kadhatus beeka. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif kana kaaste yoo naan jettan waa'ee hafuuraa yeroo kaasnu hafuuraan kadhachuu inni jedhu sammuun kadhachuu isa jedhu irraa adda adda jechuudha. Isa nuti hubachuu dandeenyuun aladha jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mee hafuuraan hin kadhadha jedhame? Hafuuraan hin kadhadha jedhame? Waala noolisaanii isin qabuugaa maalan godha yoo jettan isinitti guutama. Isin keessa jira isin keessa buuqa. Haleluuyaa. Kanaaf iyyuu waa'ee hafuuraa yeroo kaasnu hafuurri jijjiirame tokko abbaa isaa wajjin haasa'uu levelii Waaqayyo isa kaayirra beeka jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan kanatti fufee sagaleen sila dubbisarraa maal jedha? Hafuura keessan achi immoo foon keessan aqulleessuudha yookiin haaressuudha. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 isinii dubbise. Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 20 sanarratti boqonnaa 5 lakkoofsa 23 sanarratti maal jedha? Yeroo dhufu hafuura keessan lubbuu keessa jalqabarratti kan argannu akkuma sila kaase hafuura keessan edha fakkeenya akka isinii galuufan ibsa kana diyaagiraamii kan biraas fayyadamuu dandeenya. Asitti maal arganna? Spirit yookiis hafuura isa jennu kana jechuudha. Ennumti kanaaf jijjiiramni kiristaanotaa eessaa jalqabe? Hafuura keenya isa du'etu Kiristoosiin fayye. Hafuura keenya isa du'etu eenyuun fayye? Kiristoosiin fayye. Fayyinni keenya jijjiiramni keenya kan jalqabe hafuura keenya irraati. Itti fufee maal jedha? Lubbuu keessanidha. Soul, spirit, soul, lubbuu isa jennu sana jechuudha. Kanaaf iyyuu amma nagaan as keessa jiru gara isa kanaatti dhangala'uu jalqaba jechuudha. Jireenyi isa kana keessa jiru gara isa kanaatti dhangala'uu jalqaba, mul'achuu jalqaba jechuudha. Argitanii? Qullaa'ummaan Waaqayyoon qulleessa jalqaba Kiristoosiin warra Waaqayyoo irraa fagaanne karaa Kiristoos maal ta'e? Maal nu godhe? Ijoollee Waaqayyoo ta'an. Warra cubbamoota turre qajeelota nu godhe. Keessaa jalqabe qulleessuunsa. Jijjiiramni hafuuraas keessa keenyarraa jalqabe hafuurarraa. Addaam inni du'aan karaa Kiristoos maal ta'e?
jiraata ta'e. Addaan maal isaatu dee jalqaba? Oorraa akkaataa jiilaabos. Haaleluyyaa. Waaqayyoon dhiisee deemuu jalqabe. Argitanii? Inni kun gaafa du'u. Sanumaa kaasee maal jedha sagaleen sun baay'ee natti tola. Addaam eessa jirta gaafa jedhuun sin sodaadhe. Kanaafis sin dhokadhe. Hafuurri sodaataa jedha. Hafuurri sodaata. Adaraa rabbiin itti hima. Hafuurri sodaata. Hafuurri in sodaatu. Ispiriit isa jedhu mitam. Hafuurri isa lakkuma waaqayyotti adda ba'e lakkuma ni du'e sammuu inni lubbuu inni jennu soul inni jennu kun ilaalchisaa sodaa isa jedhuun dhuunfatame. Sodaa beekaa sana dura addaam natti hima. Mi addaam sodaa beekaa dura waaqayyo. Hin beeku. Dhokachuu jechuma jedhu beekaa sana dura. Mashasha gamil ay aawuk inni askeessa sa dhuunfate dura bilisummaa haleluuyaa addaan dura birmadummaan jiraata gammachuu qaba nagaa qaba indaa'um joy isa jedhu ingiliffaansa isa happiness jedhu joy isa jedhu san baqa happiness waan ta'e tokkoof gammaduudha joy isa waama tokko sababa malee gammaduu isa jedhu san guutuu ture ergii kufee jalqabee garuu sodaatutti gale waaqayyo irraa fagaachuu jalqabe qullaadhaan qullaa isa jedhu beekaa sana hin beeku. Argitanii? Kanaaf jijjiiramuun kan jalqabe hafuurarraati. Lubbuu isa jennu, soul isa jennu, ilaalcha yookiin yaada garaa keenya kan qabatu kanatti darbe jechuudha. Fayyinnis asii jalqaba, duutis asii jalqaba. Argitanii? Duusa sumaa jalqabe addaa. Achii as dhufe. Sodaatutti namni. Baqachuu jalqabe. Achii istii waa'ee baqachuu sinii kaasa. Sadaffaa irratti flesh isa jedhu argina. Hafuurri isaa gaafa du'u ilaalcha isaatu du'e bakka waaqayyo anaaf iddoo hin qabu kana booda gaafa kanatti nyaattan maaliif hin duutu jedheera waan kanaaf iyyuu already kan koo maalidha du'adha jedhe amaneera jechuudha sabni maaliin baqachuu jalqabe flesh miilli isaa fiiguu jalqabe keessaa namni tokko gaafa sodaa jalqabu asii jalqaba dura fiigamoo dura sodaata dura sodaata sana koo mucaan ijoolleen gaafa wal loltu mee dhaggeeffattan ilaaltanii beektu yoo ta'e jala dura sit sodaate sana booda irraa si kaadee sana booda kotte na baase argitanii jireenya hafuuraa jijjiiramni hafuuraa jijjiirama yaada sammuu keessaa jalqabe keessi kee jijjiirameera amma waa'ee warra kanaa har'a naasa'uu hin danda'u ispiriitiin maalidhaa sooluun maalidhaa boodiin maalidhaa isa kana yeroo biraa soofna barumsa biraa irratti garuu waa'ee jijjiiramaa wajjin yeroo wal qabatu hafuurri keenya kiristoosiin fayyeera jijjiirameera. Inni kun akkuma sila sinii kaase sammuu keenya irratti ilaalcha keenya irratti akka mul'atu fedha waaqayyooti. Kanaaf hafuurri jijjiirame sammuu jijjiirame lubbuu jijjiirame uumaa jechuudha. Lubbuun jijjiirame immoo foon jijjiirame. Kanaaf namni tokko hafuurri isaa jijjiirameera yoo ta'e ilaalcha isaatu jijjiirama lubbuu isaatu jijjiirama sana booddee foon isaa irratti mul'achuu jalqaba jechuudha. Reetanii? Kanaaf iyyuu wantoota nuti ilaallu kun bal'istanii gaafa ilaaltan jijjiiramni kan inni jalqabu keessaa gara alaatti jechuudha. Galanni guddaan waaqayyo haa ta'u. Kanaaf iyyuu gabaa Echa karani onge fanaga ya Jesus moti, la nisan sharoni moti.